علامات الساعة الكبرى ملتون قياما قدو. الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات، انتبه، هناك علامات 10 كبرى: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. مستمعي الأكارم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوني تي في حمل تنبكم جرتن هندتو نجين ربي رحمن نساء مررتني ساسين الرهجرات جدا سجنتانكي يا كان واي دوما يوكين تمرا الدنيا كان ادبتو حكومه في التجاره حرم يو ربي نغرغاري ملتو لقياما غرغدوران اسنيفتكو يالا اغا ملتو قياما كان ربي نس قرآن كيسة دبته جرا أكما كان نبيين كنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملتو سا دبتني جراني قيامان غيان سا كلتي دان نتني ممنه غرو ملتو سا ربي نس نتمي جرا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قياما يوم نبتا يوم دنيا كنت مرما جتشو سقافتو لك بكم سيسا غيا سنا رب برقفا guyyaa siisana sa'aatii kam dhaabbatti guyyaa kam dhaabbatti rabbiin malee eenyunuu hin beeku. gaafa dhuftee geete seesiin immoo kaburat fi samaawaati wal ardi laa ta'tikum illaa baqta. waa'insi samii keessatti dachii irrattis baay'ee ulfaataadha. wanti hangasi ulfaatu duniyaa irrattis aakhiraattis uumamee hin beeku. laa ta'tikum illaa baqta, akka tasaa dingata malee immoo isin ittiin dhuftuu jedhe. waan kanaaf garuu rabbiin mallattoo dursee nutti hime. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قياما نكم تسادين قتاجرت تدفو ملما ليغا جرو ملتوني سي هما يدر ستير افتيتي ربين. نبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام قياما يومي غافة تمنو حديث جبريل إراسنا كيست جبريل رفي أركان إسلاما أركان إيمانا إحسانا غافتي كي قياما يومي جتشور غما ربي غافتي جناني أتني غافتو سنني غافتموس واي سي بيكو رتي والكتا نمني ساتي سي بيكو رب العزة والجلال ملنجرو جلن جنان فأخبرني عن أماراتها ملتو ليسي نتمي جنان ملتو ليسي كيسا ستتكا هدو التمني فكنياف أن تلد الأمة ربتها قبرتين غوفتا إسي دهو جدن كان جتشو مال akka ulamoonni gariin jedhanitti ilmi haadha tuffachuun xiqqeessuun ergachuun yookiin immoo gabrittiin baay'attee yeroo namni tokko gabrittiirraa ilma argatee jedhee ilmi sun akka sayyidiitti haadha isaa kana ergachuun wantoonni akkasii kun argamuutu mala. walumaa galatti mallattoo qiyaamaa guddaatti kan beekamu ilmi haadha tuffachuun firooma kutuun wamta akkasii ta'a jechuudha. anta lidal amatu rabbata wa antara alxufaata alcuraata alcaala, namni huccuu bareedaa hin qabne kophee hin qabne akkuma kana hiyyeessi ri'aa ashaa kan busaayee namaa eegu re'ee hoolota namaa eegu kun qabeenya horii akkuma tasaa lafaa ka'ee gamoo gurguddaa kana ijaaree isarratti wal dursu. yataxaawaluuna fil bunyaan, gamoo gurguddaa ijaaruudhaaf wal tiksu gaafa argite inni kun mallattoo qiyaamaatii jedhan. fakkeenyaaf mallattoo qiyaamaa xixiqqaa sagantaa darbe irratti tuttuqaa turre irraa kan hafe keessaa tokkumaa inni namichatu dhufe ergamaa rabbii gaafate alayhi salaatu wassalaam qiyaamaa yoomi jedhee gaafannaani mallattootti mani idhaa wussida al-amru ilaa ghayri ahlii fantadhir as-saa'a. yeroo hoggansi yookiin dhimmi namaa abbaa hin malleef nama ga'umsa isaa hin qabne hoggansa sanaaf ga'umsa hin qabnetti kennamee jedhe qiyaamaan dhufteetti eeggadhu jedhan. wallaalaan muslimoota gaafan hoggan namni ilmii shari'aan barre gaafa fatwaa kennu inumaa ilmiin shari'aa xiqqaataa wallaalaan dura bu'aa aalimootaa ta'uun mallattoo qiyaamaa keessaa tokko. inna allaha laa yanzi'u ilma intiza'an yantazi'u min annaas. rabbiin beekumsa kana qoma namaa keessaa buqqisee hin fuudhu ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
ulamoota haqiiqaa warra beekumsa dhugumaa qabanu duniyaarraa kakaasaa deemee hattaa idhaa lam yabqa caalimun hanga caalimoonni dhimamanii jedhan ittakhadha annaasu ru'aasan juhaala namoonni wallaalaa dhumayyii matootii godhatanii kaayyatu wallaalaan kun mataa ta'e fasu'iluu fa'aftaw bighayri cilmin fadallu wa adallu ni gaafatamu beekumsuma malee fatwaa kennu ofiifillee jallatan namallee jallisan قيامان نابتو جدن إرجع ربي عليه الصلاة والسلام حتى يكون رئيس الناس لكع ابن لكع جدن لكع علم لكع أما موتينا ما تود يجون نمني كفان صدر كاهن كمن بيكم سلهن كمن كيتما كبني أكتا ساهورة كان حالة متوجنا نلهم بين كبني قد هورودان كبني سنان أمتوجنا الدنيا كن سرنسي لا كمي بدو تقطي قيامان نابتو جدن ملتو لي قيام ارغم ربي سكك كانتيمن ربي نس قران كيسد كانتنو في ميجچون ايغا انكم ملتو تتكا وما سمورنا دفني سني كاسا جرا ملتو غرغدا ارتيات يفنو دكايونكي ملتو غرغدان قياما كان اني كراس الرفته جلقبو ولكم جدو غلبها كان كيسا يباينان كان اني جلقبو نما مهدي جدمو gosa ergamaa rabbi irraa kan ta'e alayhi salaatu wassalaam dhaqee hasan ibn ali ibn abi talib itti kan galu tokko akhira zamaanaa keessa ummata muslimaa ummata giddugalaa kana walitti qabee hoggana laa taquumu saa'a qiyaamaan hin dhaabbattu jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam osuma duniyaarraallee guyyaan xiqqoon waafte rabbiin isii dheeresseetiyyi hattaa yamlika alcarab aw almuslimiin hanga araba yookiin musliimoota hogganutti rajulun min ahli beyti namichi maatii koorraa ta'e tokko yuwaaxi'u ismuhu ismi wasmu abiihi isma abi maqaan isaa kan maqaa kootiin tokko ta'e maqaan abbaa isaa maqaa abbaa kootiitiin tokko ta'e kana jechuun maqaan isaa muhammad ibn abdullah kan jedhamu gosti isaa min itrati jedhan maatii kootti kan galu hasan ilma aliyyitti akka inni galuudha kan ergamaan rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam namni muhammad ibn abdullah jedhamu yookiin mahadii jedhamee beekamu kun gara boodaa keessa yeroo jallinni baay'ate kan inni dhufu mootoleen kun aangoo irratti qabeenya irratti wallolanii lolli baay'ate lubbuun namaa yeroo dhumu keessa akka inni dhufuudha kan ulamoonni kaan hadiisni tokko akka inni akeekutti nama madiinatti dhalatuudha jedha madiinatti dhalate mootummooleen kun jajallatanii osoo qabeenyaa fi aangoodhaaf wallolanu garii wal ajjeesaa lola kana keessaa baqateetiyyinni gara makkaa deema makkaan dhaqee kaabaatti baqatee achi gala yeroo inni kaabaatti baqatee dhaqee mana rabbii kana bira gahu nam kun aangoo nurkaa fudhataa shakkaniit mootummoonni kun loltoota qindeessanii isaan loluudha deemu kaabaa biratti jechuudha kaabaa biratti isa ajjeesuuf osoo deemanuu bakka beedaa jedhamu yeroo jarri dhaqanii gahanu rabbiin dachii gad isaaniin kuta loltoota kaabaa keessatti muhammad ibn abdullah kana yookiin mahdi jedhamu kana ajjeesuu dhaqaa jiran yeroo dachiin gad isaaniin walakkaa isaaniitiin citee jennaan dhumti isaaniitiif jalqabni isaanii wal waama gamaa gamana osoo jarri wal waaman ammas jaraan gadi kutama hadiisa keessatti aishaan yeroo kana dhagaan maal jedhan ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam kayfa yukhsafu bihim wa fiihim aswaaquhum wa man laysa minhum maal akkamitti dachiin fayyaan jaraan gadi citaannooti jara keessa magaalotii jira jari deemaa dhufan malee siluma ummatachi jiraatu jira nama jararraa hin taane jira nama odeeffannoo funaannachuuf deemu jira nama dirqameetti dhaqutoo jira akkamiin jaraan gadi cita jennaan inuma jaraan gadi cita walaakin yub'athuuna alaa niyyaatihim guyyaa qiyaamaa garuu niyyaadhuma jaraa waan karoorsanii ittiin deemaaran sanaan kaafamu inni mana rabbii kanatti loluu deemaa jiru niyyuma sanaan kaafama inni odeeffannoo funaansa deemus niyyuma sanaan inni jiraataa achi ta'e akkuma sanatti kaafama malee jaraan gadi citaa jedhan yeroo jaraan gadi citee ka'u kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namicha kana yuslihuhu fi layla halkanuma tokko keessa haala isaa tolcha fayyubaayi'uhu nnaas namoonni dhufanii waadaa isaaf galanii amiira yookiin khaliifaa godhatanii isa hoggansarra kaayyatu ummata nabi muhammad kana hoggana nam kun sana booda fayamla'u al-arda عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما جتشي كان يسيدا بديدا في ميدا في حجوجا دان غوتمته
adlii haqaaf dhugaadhaan guuta namni kun adlii haqaaf dhugaadhaan guute sunnaa nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam kan dagatame kan ummanni lafatti gate irraanfate deebisee isii fayyaa godha sirriitti hajjiin godhama sirriitti ibaadaan godhama sirriitti arkaanul islaam hojiirra oolfama yeroo kanannis loltoota qopheeffatee mootummoolee jajallaa kana loluu jalqaba jechuudha lolee bakka baay'ee kana sisirreessa hadiisa keessatti akka dhufe keessatti gara shaam irra akka inni lolu kan inni hadiisni dubbate duyuushu shaam loltoota gara shaam waraana gara shaam irra lolu ergamaan rabbii kan dubbatan alayhi salaatu wassalaam caalaan fursaana yookiin warra fardaan lolu bara sana keessa warra sana jedhan warri kun awwalan yatasaalahuna ma'a ruumiin yookiin warra awurooppaa kana walii galaniit ummata biraatiin dhaqanii lolu yeroo lolanii achi as deebi'an keessa warri awurooppaa kun amalli bare jaranniisu bariin isinii miti maskalatti injifatee jedhu maskalatti injifate jennaan namni muslimaa tokko aariidhaan ol ka'ee akkam akkana jetta sila walii gallee nuoti waadaadhaan tokko taanee lolle akkam maskalatti injifate dhaqeessa sana ajjeesa achumaan lolli banama hadiisi tokko keessatti argama rabbi alayhi salaatu wassalaam jayshii warra ruum raayaa yookiin alaabaa baandiraa 12 jala hiriiranii isinitti dhufuu jedhan warri isaan kun hoggansa nama kanaatiin ittiin loluu deemu jayshiin kun yeroo lolaaf dhaqan jayshii sana keessaa loltoota muslimaa sana keessaa harki tokko sadaffaan yookiin harka tokko keessaa 3 ni baqataa jedhan warra kana rabbiin yoomuu badi jaraaf hin araaramu maaliif bakka diinni islaama balleessuu dhufe irratti sila qabsaa'uuf hiriirtee kaatee gantee khiyaanaa hojjettee baqachuun badii hamaadha rabbiin quraana keessatti suuratul anfaal keessatti badii guddaa akka inni ta'e nama kana hojjeteef adaaba laalessaa akka qopheesse rabbiin nutti himeera yaa ayyuha alladhiina aamanu idhaa laqiitum alladhiina kafaruu zahfan falaa tuwalluuhum aladbaar yeroo warra kafare isinitti duuluuf dhufaa jiru kan amantii keessan balleessuuf haqaaf lolaa jirtanutti isaan irraa baqattanii duuban deebiinaa jedhe waman yuwallihim yawma idin duburahu namni guyyaa sana isaan baqatee duuba deebi'e yoo tooftaa wayitiif hin taane yookiin immoo jamaa wayitti maxxanee yaraa wajjin loluudhaaf yoo hin taane illaa mutaharrifan liqitaalin aw mutahayyizan ilaa fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah dallansuu rabbiitiin deebi'e dallansuu rabbii baadhate wama'awaahu jahannam bakki inni qubatullee jahannama bakka qubannaansaa hammaataa ta'e jechuudha jayshii kana keessaa harka 3 keessaa tokko warri baqatee duuba deebi'e rabbii yoomuu jaraaf hin araaramu jayshoota waraana kana keessaa harki tokko sadaffaan yookiin immoo harki 3 keessaa tokko osoo lolanu qabsaanu karaa rabbii keessatti wareegamu afdalu shuhadaa'i ahlil ardi yeroo sanatti caalaan wareegamtoota karaa rabbii irratti wareegamanii warra qabsaanii karaa rabbii irratti shahiidanii warra sana jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wasalaam fayaftahu Allahu ala thuluth rabbiin sulusii warra tokko sadaffaa hafee fi dachii sana banaa jedhan eenyuun warra room injifatu jechuudha warra alaabaa 12 jala hiriiree dhufe room warri jedhamu kun warruma faranjootaa jechuudha awurooppaa ameerikaa yeroo kana asumaan lolanii injifatanii haala mijeeffatanii mahdii jala hiriiranii sunnaan tolee maal jedhe osoo jiru qabeenya argatanis jaraa walitti funaannataa jiru osoma jarri qabeenya kanan funaannatin mallattoon qiyaamaa inni guddaan inni ulfaataan dhufuu jalqaba mallattoon qiyaamaa kun egaa akkuma isiniin jedhee warra lola baay'isu warra nama miidhuu baay'isu kana booda dhufa fakkeenyaaf kan ergamaan rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam akhiru zaman qiyaamaan hin dhaabbatu hamma namni abbootiin irree jechuudha alangaa baadhate meeshaa baadhate gabroota rabbii ittiin dhahaa deemutti isa kaan ajjeesaa deemutti riwaayaa gariitti immoo wafii yadihim kaadnaa bilbaqar harka jaraatti alangaa akka eegeelooni baadhatanii deemanitti nama rukutu jarri kun fayusbixuuna fi ghadabillah wayumsuuna fi sakhatillah ganama yeroo ka'anu kan jarri keessa bulan dallansuu rabbii keessa
jibbaa rabbii keessa ooluu jedha warra akkasii kanatti irratti mallattoon qiyaamaa gurguddaa dhufuuf deema jechuudha. Mallattoo qiyaamaa keessaa inni guddaanii fi ulfaataan jalqaba dhufu masiixu dajjaal tokkoffaa kana naa qabadha. Mallattoon qiyaamaa gurguddaan beekamaan hadiisni tokko walitti qabee lakkaa'e 10tu jira. 10 sana keessaa inni ulfaataan jalqaba dhufu khuruuju masiixi dajjaal. Masiixu dajjaal kan jedhamu kijibaan namni mootiin jallaan kan ani rabbi jedhee labsatu kan rabbummaa ofii labsatu dhufuudha. Masiixu dajjaal kun hamma yoonaa eessa jira jennaan akka hadiisa Tamiimu Daarii keessatti ibsametti bahara keessatti hidhamee jira. Nama guddaa humna qabu bahara keessatti hidhamee jira. Bahuutti dhiyaatee jira. Sahaabaa Nabi Muhammad keessaa kan naqee argetu jira. Kan markabni isaan fuutee darbitee jennaan akka tasaa walakkaa baharaa keessa peninsula naannoo lafti jirtu wahiirraa ka'anii dhaqanii kan argantu jira. Bahuutti akka inni dhiyaatu inni itti mee jennaan ergamaa rabbiitti himnaan dhugaalaa jedhan. Gaafa bahu yeruma bahu naannoo biyya Iraan bakka Asfihaan jedhamu irraa ba'a. Asfihaan bakki jedhamtu kun Iraan keessaa yeroo ammaa bakka Yahuudonni baay'attu. Yahuudonni Israa'eliidhaatti aanee addunyaarraa kan sin jiraattu biyya Iraan keessa. Baay'inaan bakka Asfihaan jedhamu irra jiraatti. Waan sin dhibu dajjaal achirraa ba'a jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam. Yeroo achi bahu Yahuudonni Asfihaan 70,000 isa hordofu. Huccuu وعلى رؤوسهم الطوالسة جدا نرجع ربي عليه الصلاة والسلام وأنا ك متى صار نراك برميتا هوتشو أدى ويقول أتاني فايا ويقول أتاني تيجي إسا هردوف دجال كل يوم أتشيبه فعاث يمينا وعاث شمالا بدي كان غرم مرقاتس بدي ببلسي غربتاتس بدي ببلسي بكنا كتو عن ربي كيسن جده لبسه ملتو سايما نرجع ربي عليه الصلاة والسلام ملتو نسا مكتوب بين عينيه كافر كان جد جدو جسال مانتي إنكم كافر كان جد تبرر فمجرا جدا أكنا من مؤمناتين ملتو قد أتجل لنا بالاستدوف إجي سامر قامو كني بلاد جدا أكا عنب إجي سي كيسا قد نمت إجي ساسين كن بلاد جدا نمتش كن غافر دفو فتنة قد دافو دتي دفا إرغم ربي عليه الصلاة والسلام eega guyyaa qiyaamaatii kaasee eega uumama dachiitii kaasee hanga guyyaa qiyaamaatti fitnaan hanga masiixu dajjaal ulfaatu hin jiru. Kan imaana namaa raasu namuma silaa imaana qabu gaariidha wayyaadha jedhamu kan imaana isaa raasee kufriitti isa deebisu. Kanaafu nabiyyoonni hunduu nabiyyullah nuuxii jalqabanii waahii masiixu dajjaal kana ummata isaanii barsiisaniiru. Eeggadhaa fitnaa isaa kana jalatti akkan kufne of eeggadhaa jedhanii barsiisaa turan. Nabiyyiin keenya immoo alayhi salaatu wassalaam bara isaatti irra dhihoo waan ta'aniifi barichanii barsiisan. Yaa cibaadallahi fathbutu yaa gabroota rabbii waan dajjaal kun fitnaa cimaadha barichaati hanga dandeessanii yoo inni isinitti dhufe gadi dhaabbadhaa diinii keessan irratti gadi cimaa jedhan. Waan dajjaal irraa nama tiksu immoo suuratul kaafiin jalqaba sarraa yookiin dhuma sarraa itti qaraa jedhan. Suuratul kaafiin itti qaraa kanatu sin tiksaa jedhan. Akkuma guyyaa jumaa qaraamu jira miti. Suuratul kaafiin itti qaraa dajjaal irraa sin tiksaa jedhan. Dajjaal kun fitnaan inni qabu inni guddaan yeroo bahee jedhe bakka ta'e wayitti dhufa. Ummata wahii kottanatti amanaa arrabbii keessani anatu sin uume anatu sin ajjeesa anatu jannata sin naqa anatu ibidda sin naqa jedhe. Jannata fudhatee deema ibiddas fudhatee deema. Yeroo kana ummanni sun itti amanu dajjaalitti jechuudha. Yeroo isaan dajjaalitti amananii jedhan qabeenyi isaanii hundi isaaniif tola. Loon horiin isaanii aannan guuttatte gooba guuttatte gabbatte mudhiin sii kun guute qabeenyi hundi isaanii samiin jaraaf roobe dachiin kun kunuun dilbii isaa ol baasee fi wanti hundi jaraaf tola. Ummata biraatti immoo dhaqa dajjaal. Ummata biraatti dhaqeetiyyaa rabbii keessanii natti amanaa jedha. Yommuu inni kana jedhu itti deebisu ati dajjaal kijibaadha. Masiixu dajjaal jechuun kan ijji isaa haqamaa kijibaa jechuudha. Yookiin immoo kan dachii waliin ga'u kijibaan jechuudha. Ati kijibaa sani bar jedhanii na jarri jedhan qabeenyi jaraa hundi harkaa dhume fayusbixuuna mumxiliina laysa biaydiihim shay harka jaraa waa tokko hin jiru. Loon jaraa
baay'een duduute isin kaan aannan hin qabdu huqqatte wamti isaan nyaatan hin jiru roobni irraa cite dachii waa kennuufii dide fitnaa aziima fitnaa guddaa ulfaataa rabbiin fidee kaa'e fitnaa isaa keessaa tokko jannatas qabatee deema ibiddas qabatee deema akka ergama rabbii mana alayhi salaatu wassalaam inni namni jannata jedhu suni haqiiqaatti ibidda jedhan ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam inni namni immoo ibidda se'u suni haqiiqaatti jannata kanaafuu yoo dajjaaliin qaqqabdani jannata isaan galina ibidda isaa galaa malee jedhan rabbiin ibidda isaa jannata godhe jannata isaa ibidda godhe jira namni kun fitnaa rabbiin uume keessaa ulfaataa ta'u keessaa akka kanatti ibiddaa fi jannata qabatee deemuun isaa fitnaa rabbiin uume keessaa isa guddaa ta'uu isaati jechuudha kanaafu waa isaa hubanne yoo nama mudata ta'e rabbiin nu haa tiksu akka rabbiin nu tiksus kadhata waa isaa hubachuu barbaachisa har'aaf sagantaan kiyya yeroon asitti na jalaa dhumeera inshallah torbiitti waan irraa hafe isiniif guutee mallattoo qiyaamaa isatti aanutti ceenaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu علامات الساعة الكبرى ملتوون قياما غغدو الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات انتبه هناك علامات 10 كبرى الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم